Akkam jirtu hordoftoota tiyyaatii warras viidiyoo biraa qabadheesnii dhufeera. Har'ammoo zayitii absuudaa akkaataa itti hojjetamu isinii fidee dhufeera. Asitti absuudaa na barbaachisa. Kan asitti immoo olive oilii na barbaachisa. Zayita zayituunaa jechuudha. Asitti immoo kan ittiin daakuu nan qaba. Isattan godhee ittiin daakaa jechuudha. Absuudni keenya qulqulluu ta'uu qabaata. Qoshashaa adda addaa waan qabuuf sirriitti guurtanii qulqulleessuu qabdanii dura jechuudha. Ittiin buusadhaa asitti akkuma argitanitti. Ittiin buusee sirriitti daakaan jechuudha. Zayita garagaraa fayyadamuu ni dandeettu. Castor oilii, almond oilii, kanneen coconut oilii fayyadamuu ni dandeessu. Garaa keessanitti kan nyaattanoo kan ta'u ta'e olive oilii osoo ta'e filatamaadha. Rifeensa keessaniif yoo ta'e immoo kan qibaatolee garagaraa fayyadamuu ni dandeettu jechuudha zayitiiwwan. Amma sirriitti bulleesseen daakaa jechuudha. Rifeensa keenyaaf kan ta'u ta'es waan nu keessaan baaneef sirriitti daakuu qabdanii bulleessitanii. Amma bullaayaa jira homaan jedhu. Ammas deebisee sirriitti daakaa hanga sirriitti bullaa'utti. Hojjechuuf baay'ee salphaadha. Zayita absuudaa baay'een argamu akkasumas wuddiidhaallee mana keenya keessatti haala kanaan qopheessinee rifeensa keenyaaf ta'e fuula keenyaaf ta'e wannuma hundaaf itti fayyadamuu ni dandeenya. Keessattuu rifeensaaf illee baay'ee tokko bareedaadha. Guddina rifeensaatiif illee filatamaadha zayitni isaa jechuudha. Amma bullaayaa jira ammallee xiqqootti deebisee sirriitti bulleessa. Woo sirriitti bullaa'ee rifeensa keessaa namaa bahuuf nama rakkisa. Filaa gufuu furdaadhaan kan fayyadamnu ta'e keessattuu jalatti hafuu danda'a waan ta'eef sirriitti bulleessuu qabdan jechuudha. Dhimbiiwus dandeessan garuu akkasumatti dibattanii bareedaadha jechuudha. Kun amma sirriitti bulleessee fideera. Kanaan booda meeshaa na barbaachisaa meeshaa ittiin godhadhu. Asitti sinii gimmaashaan safaree fidee duras sinii gimmaashaan na barbaachisaa jechuudha. Andiqoo baay'iseen godhee har'a isin diqqeessitanii gochuu ni dandeessu. Sinii gimmaasha naaf ta'eera jechuudha. Naaf nagaya. Baay'istanis diqqeessitanis hojjechuu ni dandeessu akkuma isin itti fayyadamtanii jechuudha. Ani rifeensa kiyyaa fi fuula kiyyaafis harka kiyyaan dibadhaa yeroo tokko tokko baay'inaan rifeensaaf itti fayyadama. Sinii gimmaasha kanatti buusadheera achiin booda immoo zayitii kiyyatti buusa. Zayitii kana sadii na barbaachisaa jechuudha. Sinii shaayii sadii na barbaachisaa zayitii sinii shaayii gimmaasha absuudaaf jechuudha. Hin furdata waan ta'eef baay'ee tokko furdata. Diqoo yoon ture jechuudha. Adaduma turuun hin furdataa deemu waan ta'eef zayitii baay'ee isin barbaachisaa jechuudha. Haphisus qal'isuus ni dandeessu akkuma fedhii keessaniitiin jechuudha. Diqoo furdatee natti tola. Zayitii isa sadiitti buuseera akkuma argitan.
amma diqoo waliin dheeyitiniin bishaan ho'aan barbaachisaa jechuudha. Bishaan sirriitti ho'ee diqoo akkanumatti ibiddarras kaa'uu ni dandeessu, garuu ani akkas hin barbaanne bishaan ho'aa jalaan godheetiniin isa gubbaa kaa'ee diqoo akkasitti daqiiqaa 11 san caalarran tursiisina. Daqiiqaa 10 isarra kaa'eetiniin waliin dha'a jechuudha. Bishaan ho'aa kiyya kana kunoo fideera. Isarra kaa'ee diqoo ho'isa. Isarratti kaa'ee amma diqoo isaan gad daqiiqaa 10 takka. Zayitii absuudaa kan gurguramu absuuduma keessaa cuunfamee gurgurama. Garuu tamanatti qophaa'u akkanatti zayita wajjin walitti qopheessinaa jechuudha. Suuta waliin dhooftan jechuudha. Achuma irratti keettanii amma daqiiqaa 10 guuteera nagaa jechuudhaani. Kana fakkaata akkuma argitan zayitni amma meeshaa ittiin buusadhuun qaba. Meeshaa akkana ni qaba jechuudha. Kan burcuqqoo ta'uu qabaata, kan laaskitii ta'uu qabaatu jechuudha. Burcuqqootu filatamaadha, laaskitiin hin ta'u sirimaayyuu. Isattiin buusadheeni kaa'adha jechuudha. Kana yeroo rifeensa keenya dhiqatuuf jennus ta'ee dibannee dhiqachuu ni dandeenya. Torbaanis ta'ee torbaan lamaanis fayyadamuu ni dandeenya. Furdaa jalatti hafe waan ta'eef waliin dhooftanii walitti buusuu qabdanii jechuudha. Kan jalatti hafes kanas ngatu booda rifeensa kiyyaan dibadha. Sa'aatii 24 booda jechuudha. Rifeensa kiyya dibadheetaniin saniin booda dhiqadha. Isas ngatu jechuudha. Waan narraa hafeef meeshaatti buusuu waan hin qabneef isatti fayyadamaa jechuudha. Kana mootu akkanatti eegan kaa'een booda qadaadeetiniin sirriitti qadaadee jechuudha. Iddoo aduun hin jirretti jechuudha. Dukkana keessa kaa'aa jechuudha. Hanga guyyaa 10 kaa'ee sanaan booda itti fayyadamaa jechuudha. Sa'aatii 24 booda itti fayyadamuu ni dandeessu. Garuu odoo diqqoo ture baay'ee bareedaadha. Yoo san zayitii baasaa jechuudha gadi. Tursii sa'aatii dibadhaa hanga guyyaa 10 booda jechuudha. Saniin booda dibatuma jechuudha. Kaa'ataniitumaan furdataa deema. Addadumaan bareedaa deema. Itti fayyadamaati ilaalaa isiniin jedha. Baay'ee tokko bareedaadha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan laayik gochuudhaan na beeksisaa. Akka jaallattaniif hin jaalanne warri haaraa taatanis sabskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyya dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti wal agarruutti nagaatti.